guyyaa alhadaa isiniin geessan jeen akkasii miti duba anan san ni geemma anan ni geenya ka guyyaa tokkoon naaf eegeewu boruu hafe jechuudha iftaan ammoo bakka isiin barbaaddu isin geess achi ni geessinaa jechuudha kanaaf maaltu si boocise yeree wanni si aarse assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh jirtu bitsoonni keenya kana sinu daawwattan hundi kasanu bakka jirtanitti nagaa fayyaa qabaadhaa isin jecha arran tanas tachaane dhufneeti jirra ka akkuma beekamu dhiyootan viidiyoo guyyaa lama isin maxxansine turre خاليسا في دينغت غويا لما سنين مر أرخونه دفنة تشانة جر أرخ غويا جمتاتي بقى غويا جمتا خنا جيسن جمان جمّا غاري جمّا ملكي جمّا رزقي السنة فهاتو السنة جتة إيجان إيجا مقالات ندفني مي أوروميان غافدا غويا ميك أسكيل إيجا مقالات في ندن تلبان هاجم تكاكتي غويا ميك أوروم هاجم تك تربان كودن تربا قراني أو داود تنو كتربا قراني تاني بيوغاني الله أكبر ما بزايرو أبزارين بيوغن سا تربان تك تربان تكا تربان تك كافي ويلا تربان تكا بوي لما جمّا دبرسيرت أصدر جمّا دبرسيرت تنجتشو سمايا أما يقول يا إيجاس دفتن قيامك تربانون جاني أمة ما جايبة ديكم هايا سان داود تنو بيا قياس دفتني فيديو مرة ترى أربعة رفتين دو أربعة أنا كسي قلت يا رما جمّة ميقاي سلاتنا يه جمّة لما سلاتن يا ما شاء الله يا ما شاء الله إيجان أردوتو تخينيا خاصة داوتن أرخونو بكتي أرقمني خينيا جا أكمل بيكمو مقالة في فنة إيجادو فني خونو تربان جمّة لما سلاتن جتشو إن شاء الله مقالة في النجاة ندوبتي فوق إنجنا دتشي ربي دتشي راحة خنورال إجاف قلبي وهم دافو دواتي أكن في الفنن فوق فوزون تاني لفاس خنو ولا درت إنك بدي تشوف بربانتي خلافه ما سميا إيجا في الفنن تعرفتي ما مالتو مال ست تولي مالتي وانتو خني نطلت جرتي سكتني نطلت نجر أكسمتي ما أتورمو وانت كترت تلتون قبل وانا تكسرت جرتو انجرت وانا تكلنا تكنجرت يا ميغو يا براس لا ميغو زايرو ديرو يا دكم مي في بنت نيغو دفتن كم مي وانا سنت تولي واس نما بريد دولي يا اوكي سبب يمتن مي سبب ني تفكو ساتي ما سبب ني تفريو تاتي ما سبب ني تفكو ساتي انا اوكي لوكي لوكي تنا اورا فجچو سبب ني تفريو مقالا بريد خون جچون خون اورا فجچون دوكي جچون مغا تكان نفا مقالا بريد تاتي مغا تكان كان اورا فغزي اجاغباتي اجان لالچاف هيامات اجان لالوداف لفتن رلالوف قلبي دسيتمو فوقي لالو دسيت لفتن يا خا قلبي تيتيف اجتيتيف دسين لفتن مو مغريسا خنا مو فوقي مغريسا انا بريده غرو دوكم فر walchana jirti gaa beeytenya oromiyaan magariisa isin dhiisi arabnu biyya sanarraa as yaa'etti as dhufee asitti dhoqqee tanaa fi horofa kana daawwachuu jira akkasii miti beeytenya hara hundattuu ni bareeddi jechuudha oromiyaa ol ka'e qaame maaltu aarse dhiiroo maaltu aarse diradhaa boo ogunu urkaa mee oromiyaan duraan finnisni additun takkaa finnisa dhabdeen beektu takkaa ni urkitiimi Allah achinis nattoltee magaalaa tana keessa wal baruudhaaf jecha bimbeen takka akkasi dhuftee xiitii jettee takka nama jenneenti qaamaan waliin beeyta waan ta'eef akkasii bimbeedha kanaafuu amma wanni jira wanta bimbeerraa hidhatanii jira san keessaan bullee daawu keessa bullee edaa sanuma nyaatte jibbantarree dhuftanii ashagattanii teessanii achitti illee nattolti ati bakka hundattuu siif taadhiini kee bakka hunda walta oromiyaan ammoo aara biraa qabdi malee biyyi taatuuf asii jechuudha islaamaa adda kana laal hurkaan akka xabxa birraa yetti finnisa takkaa asirraa dhabdeen beektu garuu immoo guyyaa eegaa dhufte takkaa hurkuteen beektu amma isin waan isii aarse hin beeknu kanaaf ummata keenya arraan tana ijoolleen tun jechuudha biyya sadi jechuun qilleensa sadi qilleensi tokko kabiyyeeman ka keessa dhalatanidha kalamaffaa qilleensa dirree dawaati ka keessa turan jechuudha amata shaniif amma gaa finfinnetti gool baan kun torbaanii fi wahiif deeman jechuudha kanaafu qubsuma gaarii rabbi isiniif haa godhu jettanii gartee du'aa inuu gootan insha Allah
Orsenne mataan senne qaamu hundaan senne akka gartee warra finfinnee taane rabbiin warra finfinnee warra biyyaa akka nu taasisu haala hundinuu mijeesse sana isin du'aadha nu gootanii isin jenna. Kanaafuu mana barumsaatis galmeessinee jirra. Amma gaa rabbi ji'ee yeroo guyyaa muraasaatu hafee jechuudha. Barumsa eegaluudhaaf xiqqootu hafee kun kana waan asirin jechuu barbaade walumaa galatti rabbi haala isin haa mijeessu. Warroota biyya bakka keessa jirtan warroota biyya adda addaa irra jirtan rabbi haala mijeessee walitti isin qaqqabee maatii keessanii wajjin haala isiniif haa mijeessuun kadhaati jetta gisee hundaati. Warroota ammoo dhaamsa as durallee dhaamaafi turre namoonni ilmaan qabdan namni ijoollee qabdan rabbiin haala isin mijeessee biyyoota isinitti maatii keessan keessatti isinaa walitti isinaa qabu jennee keessaa biyyoota bakka jechuun miidhaa isin qabduu fi tola isin qabdus waliin halaallu ta'a inshallah gara fuulduraatti jechuudha. Irra baay'atti ammoo miidhaa malee miidhaa isin qabdutu irra guddoodha. Tola isin qabdurra jechuudha. Arraan tana biitti namaa maatii facaaftee dhaloota dhufu diidee dhaloota hadiyyoo oomishaatti kan jirtudha jechuudha. Biitti baqaa keessaa biitti arabaa namoota isin jaarame nagartu. Namoota isiidhaan diigame malee maatii isin jaarame nagartu. Maatii isiidhaan diigame malee ilmaan isiidhaan waa baratee gartee tasgabbaa'ee bakka takka gahee hin agartu jechuudha. Hafacee gartee akka gara dhabiyoo taate malee. Kanaaf walumaa galatti jireenyi baqaa akka gartee mustaqbala fuuldura ilmaanii fuuldura maatii tokkootiif akka gaarii hin ta'in akka bareedaa hin ta'in akka hubattan asumaanuu isin hubachiisuun barbaada. Kanaaf hagamta akka hamaa ta'e hagamta akka khayrii ta'e isinuu bareechitanii beektan jechuudha warri keessa jirtan. Kana waan ta'eef daawwattoota keenya hagamta miidhaa hangam akka qabuu fi faayidaa akkam akka qabus gara fuulduraatti waliin laallu ta'a. Kanaaf viidiyoo teenya laayik godhuudhaan nu daawwachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Khaymi Oromiyaa lafarraa. Oromiyaa waan isii aarsee isinitti hima. Isiniifin araarsaa jechuudha. Guyyaa dheengaddaa Abduzaahir fuutee wanni geessitee magaalaa keessa geessitee nuti dhun geessinee tajattu aara guyyaa saniitii laammaa qabdi jechuudha. Anis baallama seenetiif hin jira. Guyyaa boqonnaan arganne ogun boqonnaa argadde guyyaa alhadaa isiniin geessaan jeen. Akkasii miti. Duba alaani sanni geemma? Ngeen. Alaani geenya kaa? Guyyaa tokko annoo fedheewu. Boruu hafee jechuudha. Iftaan ammoo bakka isiin barbaaddu Isin geessu. achi ni geessinaa jechuudha. Kanaaf maaltu si boochisee yeree wanni si aarsee maaliidha amma? Si galee guyyaan aladaan geenye yoo guyyaa sana isinitti dabarse khalaas anaa baallama isinitti dhiise. Kanaaf garaagarummaa ilmaanii maatii dhaltanii garaagarummaa hin godhinaadha. Wanti isin hidhaamnu yoo tokkoof toltan kaaniifis tola. Keessaawu ijoollee hedduu ijoollee keessatti rabbi sodaadhaa. Walqixxummaa ijoollee keessatti ija takkaan laala tokko caasisanii tokko hin laaffisnaa isin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.